Kebor Multimedia Production. Dam Sadiqo Imam Masjida Sayyid Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buleeyyan keenya hawwata keenya guyyaa har'aa guyyaa gammachuu guddaa guyyaa agartanii hawwonni keenya waan ifaajan qorraan ganama salaata subii galgala qabbanaan namni tokko tokko yoo laalu namni kun maa deeman yoo jedhu waan ifaaje isaanii warri meediyaa keenya rabbi isaanirraa jaalatu waan guddaa nu agarsiisanii inumaa nuhiin warri achuma deeman malee ambi kun maal wajjatti ka jennu ifaaje ustaazota keenyaallee guyyaa har'aa nu mul'isanii jiranii rabbi isaanirraa haa jaalatu waan guddaa waan garaa nama gahu waan nama gammachiisu. Obboleeyyan keenya anasirraa wanni jechuu barbaadu iddoon kun iddoo seenaati. Iddoo seenaa guddaa qabu, iddoo warri abboonni keenya gurguddaa fi hawwonni gurguddoolleen irraa beekanii iddoo waan biraa yookiin sanaa dargii keessa waan adda addaa irra sirbi godhatamu har'aa mootu manba'a ilmii manba'a qur'aanaa rabbi nuu taasise isarraa iddoon kun akkuma daawwattanitti waa sadiitu jira bakka kana. Asiin gara olaanuun markazul rayyaan fi tahfiizil qur'aanii ka jedhu akkuma kana asiilleen kunoo fuuldura kana akka daawwataa jirra madarasatu Ali ibn Abi Talib. Asumaan ammoo hawwonni keenya waan guddaa isaan dalagan halqaa Sumayyaa kaarra guyyaa irraa kana daawwataa jirtan kana. Kanaaf kuni maal mul'isa? Hawwonni keenya tasfaa kutuu yoo baatan adaa ilmiin akkuma rabbiin keenya ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب جاء نتي قرآن كان إسلاف في نيجرا نما إسبرتوف نمني إساتين تلجرا نمني إساكرا أجرا رب جاء أغرتني وبليانكي كان فرقتني قرآن أكنا مالافو علمين أكنا مالافو علمين أكنا من دنها وني كينين ما نقدون بوري قرو جولي هاديس نولي يوم ما نقدون أكنا تدروان صلاة جنازة أكتريكا أكمال قدن نبرسيسا yoo inuma arkaana salaataa irraa shuruuta salaataa irraa dubbatan kuni maal laalchisa warri waan kana daawwatu adaa'anatu tasfaa kute malee adaa'ana diin kanatti hin hajamne malee adaa diiniin nama diduun qabu waan jedhutu yoo nu mul'ata. Isarra namni ilmiin argitanii minal mahdi ilal lahdi jedhan waa barachuun kal'oo irraa qabee haga gaafa qabrii seenaniititti namarraan hafu. Kanaaf jecha warri yeroo tokko tokko argitanii deddeemee irraa hifatullee akkanii fannee wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin je rabbi nabi Muhammadin isaaniin akka jechuun nuun jechuun nagaa rahman isaanii irratti haa jiraatu rabbii kee gabbarii haga duuti sitti dhuftutti adaa waa barachuun ibaadaa godhachuun haga gaafa duuti irraa nama kaaftuutti namarraan dhaabatu. Kanaaf halqaan Sumayyaa waan guddaa dalaganii halqaa kanarraa yoo isinii dubbanne halkaan kun isa haadhoo ta'ee qirincaafiin isaa yookiin hedduudha jecha akka magaalaa kanaatitti bakka sadi jira. Halkaa garee Khadiijaa kajaamu duuba kanatti xalabaan keenya eegalanii amma sheekuma qur'aana ijoollee barsiisaniin baratamaa jiru. Asii olitti illee garraa kana daarii magaalaatitti akkasuma garee Faatimaa ka jedhamu baratamaa jira. Baadiyaa keessatti illee akkasuma abbootii warroota qur'aana barsiisaniin bakka hedduutti baratamaa. Baay'inni isaanii gara nama 500,000 ka ta'udha walii galatti yoo walitti deebi'u. Isarraa naannoo kanatti ka baratamaa jiru halqaa kana ka jiru gara nama 400 ta'a. Gaafa maraan dhufanii jedhan manni kunuun baadhatu manni kun hin danda'u. Kun maal ibsa? Akka warra halqaa kana keessa barataa hin jirre warra waa barataa hin jirre akka nama bahara daarii taa'ee qarqara baharaatitti dheeboteeti jechuudha. Namni bara bishaan bira taa'ee dheebote qalbii man qabne yoo jenneen malee waan biraa maal jennarre. Kanaaf jecha wanni kana wanni go'aniif warri meediyaa kunillee waaqal diinii miti da'awaadha. Wanna kana keessa da'awaa jira diin kana babal'isutu keessa jira. Oliigas sochoonee horii tokko gaafii malee diin kana addunyaa barsiifnaa diin kana addunyaaf bal'ifnaa ilmaan muslimaa waan ta'aniif nullee argitanii yeroo tana ofirra dabarsine jechaaf bayanii xaaranii dhufanii rabbi irraa haa jaalatu ijoollee keenya ka meediyaa ka dhufanii har'a halqaa Sumayyaa daawwatanii jedhan
da'watu as keessa jira rabbi isaanirraa haa jaalatu warroonni argatanii jamaa warri xalabaa ilmii ofii osoo asiin baratan ganama argatanii ilmii ofirraa sa'a muranii kabarsiisan galgala waqtii ofirraa muranii kabarsiisan maruma isaaniitu warra wal qarqaaree ijaarsa kanarra qabatee koree masjiidaa qabatee hawaasa naannoo kennaan magaalaa Nageellee qabatee maruma isaaniitu rabbiirraa haa jaalatu ummanni magaalaa Nageellee ummata seenaa guddaa qabu haawwota qabate haawwonni kana bichaam seenaan isaanii xalabaa as keessatti markaza kana keessatti hafazu nama 200 yeroo ammaatitti nama 200 kana horatanii ufi qabanii akkuma san ammas ujoollee Booranaa fi Gujii irraa dhufantu jira nama 70 kan ta'an gibbima kana keessatti kan barataa jiran ijoolleen sunniin gariin isaanii abboonni kiristaanaa gariin isaanii argitanii muslimaa barannee diin kana gallee biyya keenya barsiifna jechuudha juhudii guddaadhaan biyyi keenya yoo warri olii gad deemee isaan ansaara ta'an warri keenya ammoo warroonni asii kun muhaajira ta'anii ufitti ammatuudhaan waan kana barnoota bichaayyuu miti waan guddaa dalagaa jiranii diin kana baadhataa jiranii abbootatti ilmaanitti kanaaf rabbi isaanirraa haa jaalatu anarra guyyaa har'aa gammachuu malee uma dubbadhuun qabu namni yoo gammate waan haasa'ullee hin beeku namni waan kanarraa uf duubatti harkafte ka ilman barsiifne ka ufiin baranne inni quraanni qoma isaan jirre kan kalbeetil karibi rasuul alayhi salatu wassalam namni quraanni mana isaan jirre akka mana onaati jedhani rasuulli mana onaa irraa rabbi nu haa baasu garuu waan kana argaa haawwanni keenya ka duubatti hafanillee rafuun qabanii abboonni illee rafuun qabanii ilmeen haawwata bichaadhaa miti diiniin haawwata bichaadhaa miti qeerroon dhaabate haawwataan dhaabate abbootaan dhaabate bakka kanatti ani wanni dabarsu qeerroo fi abboonni warri waan kanarra daawwattan bal'iftanii dabarsuu nuu qabdanii ani yoo kana jedhe nagahaa isinitti dheeressuu hin barbaadu seenaan iddoo kanaa seenaa guddaadha keessatti wanni dagatuu hin qabne warri meediyaallee kanaa dhageettan iddoon isin agartan kun ifaajii Haaj Muhammad Sa'iid dagatuu hin qabnu seenaa isaanii ka isin agartan kun oo kaminaan qabatee akkana bal'ate kun ifaajii Haaj Muhammad Sa'iid rabbi isaanirraa haa jaalatu qabri isaanii caffee jannata rabbi haa taasisu gaafa iddoo kana bal'isan Isuusiitu idarra yaabbadhe jedhan magaalaa Nageellee deemuuf kanaan ifaajee isaatiin as geettee har'a rabbi nu bal'isee manba'a ilmii nu taasisee har'a kan markazni meeqaa keessa argamu waan rabbi nu taasisee dagachuun qabnu ifaajee isaanii rabbi isaanii nu haraaramu kana yoo jedhe nagaa wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu dhaamsi dhaamolee iyyuu waan goone jedhaman malee garuu dhaamsaaf uummata akka hin hafne ajaa'iban nuuf dhaamanii osoo kan waraabbatan taate harrootoo fi deroottoo waraabbadha garuu hin tolu waan taateefi itti aansuun barsiisota halqaa Sumayyaa irraa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا وجعل ملة المسلمين محمودا وجعل أعمال المسلمين مقبولا وجعل أعمال الكافرين والمشركين هباء منثورا كما قال تعالى في محكم تنزيله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا أما بعد أولا قبل بداية نصيحتي أقدم إليكم تحية الحب والشوق والوداد الناشئة من داخل الفؤاد وهي هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد رب كينيا قدتي والتهي قرآن ساكي ست بداسا كانني نعمة إسلام ما نعمة تولا قدا إسن الرتي أولي كان الرتي يو غلطنا فقلتن إسنيف دبلا يو كانني أن إسني كان الرتي دردني الراقر قلتني نتك كفرتن تاتي كتان نكي يجب جاء ربي أولا ربي كنتو غلطنو ربربادا ربي أمنتي بريدة نوكني ربي إسلام ما مكانها إسلام ما تينا مكان إسينها غندي نوتي ما جرو غندي جنتا مكان نجا ربي كنا هو السلام ربي كنا لنجا ربي كان نوف كنا درسنا غلطة قلتنا الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين duraan dursinee keessummoota keenya warra miidiyaa keebooriin baga nagahan nu dhuftan ulfaadhaa galatoomaa dhuftanii nu naannoo keennaaf jecha isinis hawwanni keenya ulfaatonni warri diinaa kana keessatti ifaajaa turtan warri qorra ganama akka salaatarraa baataniin yeroo tokkoon namaa uffanni itti ho'ee baanaa jalaan kaane keessatti qorra keessa dhuftanii qorri duniyaa isin tuqeetiin jedhee qorri jahannam isinin tuqin jecha kanaaf alhamdulillah baga itti gammanne baga gammaddan baga ifaajee waan xaaraa turtanillee argitaniitiin jettan kanatti aansuudhaan ummanni duubatti haftaniitiin jettan kanaa olitti ammootu dhuftanii halqaa sumayyaa irraa fayyadamuu qabdan shabaabtittiin fayyadamuu qabdan akkasuma ammootu dargaggoon akka ummanni dubartoonni kenna fakkeenya guddaa hawaasaaf addunyaaf ta'an kanatti isinis addunyaaf fakkeenya ta'uu qabdan akkanumatti jajjabaannee cimsinee diinaa keenya oofachuu qabna isiniin jechaa hardhaaf ani gammachuudhaaf akkasuma haasuun illee xiqqoo isinaa deddeemaa hin jiru inshaallah osoo dubbatanii garuu seenaan ummata kanaa hin dhumu seenaa gurguddaa qabanii qaraatii irraa hin hafan guyyaa tokkollee akkanumatti qaraatii kanarratti hundaanii qorri ka isaanii ta'ee akkasuma aduun ka isaanii ta'ee qaraatii kana daqiiqaa muraasa keessatti baratuudhaan waan guddaa kana nuuf geggeessanii jiranii alhamdulillahi baga rabbiin gammachuu kana waliin nu argisiisa jechaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kebor Multimedia Production.